Ani sinamanu. Hattuu meeqa jira eeyyama baafatee hojjetaa jiru sa'aatii kana. Anis gaafa duraa isatti hin farade beekte waan jiru hundammoo ooyigaan laalee booda. Obboleessa maal ta'e? Hin barbaadu Ishee maal fedha? Anan barbaadu qarshii ishee asumatti kennuutaaf. Ana kanaafi? Sumarraan fuudha. Ko fuudha dhiira ko sumarraan fuudhaaf jira dhiirummaa godhatti. Natti himtaa dhiirummaa koo. Situ natti himaa. Boo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordofaa subra hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin barakaatu. Akkuma beektan gaa waa'ee gartee obboleessa keenya dheengadda birri nyaadhameen jira gama keetiin nyaadhamee jettee isin dubbataa turte obboleessidha gartee birri sidha si nyaate jee yeroo dhibban dawwala ture ani immoo gama kiyyaan bilbilan isa gartee isa adda baasuudhaaf hanga gartee mana isaanii deemellee isaaniif waan kana gartee ifa godhuuf yaalin ture isaan garuu dhibbaan dhibbatti na bochuun dandeenye jechuudha. Mana isaanii dhufaa jeellee dawwaleef ture isaan ayyamaman taane walumaa galatti ani biraazarii siifaniin maqaan isidha siifanii. Biraazariin isidha amanta dhufaa jira waan kana dhibbaan dhibbatti gartee adda baasee obboleessu gartee wanni kun gartee kan itti nyaadhamne karaa akkanaati karaa kana waan jiru adda baasee timuudhaaf ani gama kiyyaan qophiidha itti muufin jiraachuu. Innis dhufaa jira saniif waan gadhumatti na wajjin tura ani gama kiyyaan qulqulluudha. Ififu gartee kasaareen jira nyaadhameen jira garuu akka gartee isaan itti hubatan akka biraati. Akka waan garteeni kijiba isii guutee gartee maallaqa akkasiin natti argitu godhee irraa nyaadhee isaan akkasitti hubatan jechuudha. Dhibbaan dhibbatti dhaabbanni kun hayyama qabaa waa hunda qabaa namoota gartee kumaatamaa jechuudha kan gartee nyaadhame. Anillee gartee akkuma isin jee 900 nyaadhame jechuudha. Hundaafuu hanga dhumatti ni guntura bakka gahan dawwalatiin chee godhame. Bilbilan kaasu reefu dawwaleefin ture gahaa jiran janii dhiyaannee jiran janii xiqqooyina gaayis xiqqooyina hanga dhumatti ni guntura gaayis. Nuti nagaa feena yaa'in feenu dhufanii jiranii. Nagaa akkam. Kami? Naguma. Jirtu? Jirtu. Nagaadha. Kami isin nagaami? Jirtu. Nagaami? Nagaa. Obboleessa kiyya kaniin gaafa duraasti isa. Obboleessa siifanidha. Okay, yaasuuf ishadha. Kaniin gaafa dura dalagaa onlaayinaa na eegalchiisee akkana jee natti himee yaadanaaf ibsee na galcheessa. Okay, maallaqa biyya arabaa teessee hojjettee hojii onlaayinii si galchee qarshii itti argatta siin jedhee kan nyaatamte karaa isaatiin siifan waan kana gaafa jalqabaas na dhoskiteeti waan kana kan hojjette yeroo darbees akkasitti natti haasoftee turte wanta kana akkamitti akka ta'e waan jiru naa ibsu waan kana qarshii kana inni nyaatee dhawoo ta'e kallattii kamiin qabee irraa sii fuudhuudhaaf ani waadaa sii gala waan kun wallaalummaa keeti waan ta'edha waan ta'eef dafqa kee yeroo dheeraati waan ta'eef qarshii kana ani kana duras nama kana fidii na quunnamsiisii waan jiru qabeen gaafadha siin jedhee ammas waan jiru ani si arguun kee gaarii ta'ee osoo jiruyyuu qarshiin obboleetti kootii siifan nyaatamee dadhabbii waggaa dheeraa nyaatamtee teessuu hin qabdu. Kallattii kamiin barbaaddanii fiduu kennuufii qabdu jechuudha. Dhageessa obboleessa maan keenya? Maqaan kiyya Marsiin jedhama. Marsii okay Marsii. Ani ishidha wal beena. Namoota baay'ee olaana beekan. Garuu biizinasii kanarratti gartee dhaabbata gartee amma olaana kanatti kan nyaadhame isii qofa miti. Namoota baay'eedha jira. Kana gartee ragaa guutuudha jira jechuudha. Ani akka nam tokkotti gaafa jalqaba isiin galtullee jechuudha. Anaaf seenii hin jennenan akka nam tokkotti waan kana keessa gartee anaatu irraa alaafidha. Anaatu gartee irraa masuula hin jennenan. Isii yoo kana gartee maallaqa kan ammoo isatti ergee isaatu gartee itti nagalchee yoo kan jettu ta'e kun isiin as jirtee jechuun waan tana. Takka tana qabadhu. Inni biraa immoo ani gaafa jalqaba isiin galtu dhuftee gartee waan akkana jira birrii gartee hangana galchanii hangana irraa nyaatanii guyyatti gartee waan akkana dalagamaa wanni kun akkamii atillee gartee keessa jirte jedhanii nan jettanii gaafatti. Yeroo kana ani wanni kun dhugaadha anis keessa hin jira carraa kiyya yaalan jira. Garuu wanni kun faayidaa inni qabu caalaa kasaaraa isaatu gartee irra guddaadhaan jeen. Wanni kun gartee kasaaraa isaa baay'eedha. Garuu guyyaa lama sadii ji'a tokko kana irraan harkata achi booda sa'aata akkatti yookaan deeqaa murasatti waan isaan si midhanitu irra guddaadhaan jeen. Kan adda baasitti hin jiran. Gama kiyyaan. Gaafa jalqaba seente hanga tokko birrii rakkatte na fakkaate. Jalqaba seente birrii hanga tokko irraa harkatte. San booda leevilii sidhaa guddifachuudhaaf maallaqa itti dabalte jechuudha. Isiin. Asirratti ammoo yaa suudhaatu na galchee isattiin birrii ergee
isaatu gorteetti na godhe yoo kadde kunoo ani kana isiin tana. Ani akkattan siifanis gaafadha rakkise akkattan isaanis gaafadha rakkise. Sababni isaa maaliifi hojiin onlaayinii kun hojii sobaati. Tokkonnaan hin marenne ati dadhabbii kee waggaa dheeraa biyya arabaa teessee hojiin onlaayinii taphattee qarshii dabalataan argadha jechuun kun wallaalummaa guddaadha. Namoonni hedduun kan itti nyaatamaa jirudha. Maatiin kee obbolaan kee haati kee dadhabanii kan si guddisanii kan biyya sanatti si ergan akka isaan gargaartuu fi rakkina hedduu keessaa akka isaan baastuufi malee hojii onlaayinii kana taphattee akka nyaatamtuuf miti. Kun dogoggora guddaadha wallaalummaa guddaadha. Ani kanan dura hojii onlaayinii kana sirrittan beekan. Namoota hedduun itti nyaatamaniiru. Namoota hedduutuun konkolaataa gurguranii qumaara kana taphatanii nyaatamanii namoota hedduutu hojiin ala ta'anii. Kuni dhufeetiin mana keenya galee obboleettii korratti siifan irra ta'uu hin qabu. Ani wanti baay'ee na gubeen aarsi akkamitti biyya ormaa teessee qarshii funaannattee halkanii guyyaa hojjettee harka alagaatti arrabsamtee waamee hojjettee bakka tokkotti qarshii 300 waan ta'e nyaatamti. Kuni dogoggora guddaadha. Seenaa keessatti dogoggora hin taane. Sammuu ishiitiifis gaariidha wanti kun. Ati nama barate yoo taate waan kana ati sun nyaatamuu dandeessa, itti argachuu dandeessa. Ishiinoo waan ishii maaliin? Ani mataan kiyya obboleessa kiyya marsi. Ani mataan kiyya rabbiin kun shahada. Wallaahi ani mataan kiyya nyaadhamin jira. Yoo gartee wanna kan gartee nama manne namoota baay'eedha jira kan gartee guruuppiidhaan farangoota as gartee kan waan kana gartee nu acha bareechu. Ani shamarree ifii gartee biyya namatti gartee dhukkootee daaraa taatee laffaatee birri fiddu summina tamale ani irraa nyaadhoon. Garuu ani baay'een gaddi ifii birri anaa fi isin gartee baay'ee yeroo dheeraa ol beena. Anaa fi isin kee. Kana dura 100 na gaafattee liqii maallaqa bira qabsi biraa'u. Kana sitti himte isin sitti himte? Natti himne akkamitti qarshii liqeeffattee ati hojii onlaayinii kana ittiin taphatta qumaara ittiin taphatta. Moo wanti biraa wanti ati nama biraatiif gootu maaltu jira? Kophaatti. Akkasii miti maatii kiyyaaf haadha kiyyaaf kanaan duratti haajaa wayii qabdi ture isiidhaaf intini jechuu barbaade gargaarsa gochuufii barbaadeetiin ture. Kanaaf. Haga sadarkaa harmee keetiif liqeeffattee gootu dura sitti qarshii of harkaa fixxee kallattii biraatti qarshii nyaatamte maali kana wannu mari'atte? Jechuun hanga. Inni waan dabre sana piroosi dheeraa dheessi rakkoon qabu. Garuu meebii kana gartee manatti hojjaasotan waa'ee kana jechuudha. Kan ammoo atillee gartee maatiidha tiimii sammuu silee tasgabbeessi. Wanni gartee godhamu jiru yoo jiraate immoo walumaanuu wal bira jirra jechuudha. Kallattii kanaan anamma atis qarshii as gidduutti nyaatamte jirti ishiinis nyaatamte jirti qaamni itti gaafatamummaa kana fudhatu jira. Eenyuuni siin kan si galchee wanta kana bakka bu'ee qarshii kana nyaachaa jiru dhaabbata kamidha? Amma qaamni itti gaafatamuu fudhatu hin jiru gaa. Sila jiraate deemnee gaafannaa bara. Ani 100 nyaadhamee bara kana meebii gartee dhagoon teessa. Ani 100 nyaadhame. Qaamni immoo waan kanatti gaafatamummaa fudhatu sila jiraate deemnee gaafanname. Hundi isaanii gartee badan. Hojiin kun akka walii galaatti hojii sobaati baatee. Amma bakka obboleessa kiyya isa dhiisi bakka inni hadeemu waan jiru siif himee jira siif ibsee jira. Anillee hamma hanqaan beeku hanqaan irraa hanqanni naaf himee naaf galee manatti siif ibseetiin jira. Kanaan alatti bakka wanti isaa hojii haasoftu hin jiru bakka. Hamma haasoftaniimi bakka isa gadhiisanii hadeemu. Siifan elaa ani nama namanu hojii onlaayinii hojii hedduu hattoonni sobduu baay'eetuun hojii eeyyama qabaatee eeyyama baafateetiin hojii sobaa irratti bobba'ee kan hojjetu hedduu jira. Ani nama kallattii kamiin nama namanu namicha kana hin gadhiisu. Waan kamiyyuu namas nu sobeetiin yaada garaagaraa dhiyeessa malee namicha kana kallattii kamiin qabee tanan dabadabus ta'u waan kamis ta'u qaama seeraattis qabee dhiyeesse tanan gaafachuutiin qabu. Malee hin amanan waan tokko yoo ta'u. Akka nama barateetti yaaduu qabna malee. Nama barumsa kan jedhamu akkamitti 300 nyaatamtee datti callisee karaa nama kanaa nyaatamtee akkamitti callisnee dhiisnee deemna nuti. Maal jechuudha? Inni nyaanne. Ani malee sifaana kana naasoo amma kana booda. Ani sifaana naasoo kana naasoo sifaana. Ayyo bireso. Sitti men jira ani birri natti kan isin jebar. Ani la obboleettiin koo kan nyaatamte si harkatti. Ani nama nu wanta haasoftu hunduma kana takka hin amanu. Ani bar sitti men jira bar. Birri maqaa kee jangalchite moo hunu maqaa kee jangalchite yoo qabaatte rasiiti qabaatte seera deemtee gaafattu. Natti galchine birreen. Waan kana si amansiistu amansiisee miti akka ani immoo itti natti ergin jenneenan. Sitti isaa erguu baattu situun kallattii keetti miti kan ishin nyaatamte. Miti. Sitti himte bar. Afaan si galu sitti men jira. Ani maa natti himte tam garuu si namanneen jedhe maaliifi obboleessoo maa namanneen ammas nu sobaa irtaatam kallattii keetiin kan ishin nyaatamte obboleettiin koo kallattii keetiin nyaatamte kuma dhibba situun amansiise onlaayinii kana situ galche kallattii keetiin galteetiin qarshii kana nyaatamte kanaafiyyuu anaaf situ wal gaafata. Amma akkasii miti ani sumarraan fuudhaan sin jedhe sumarraan qabee fuudhaan sumarraan fuudhaan. Obboleessoo ani irraan nyaana sin jebaran. En barbaadu sumatu nyaate obboleettii koo irraa sumatu nyaate qarshii fiduu qabdaati deebisuufii qabda. Qarshii kiyyan kana fen. Kan keessoo kan eenyumaas ta'u warrumatti dabarsitee irraa fiddanii
ati sobdeet ishii dubartii dhattee gowwoomsiteetiin ishee nyaachiste. Gareessa maal? Hin danda'amus hin jedhu. Ande. Inde maal nama maratimu? Ta'uu Ara atumti fiduu isaanii. qabda. Hin barbaadu. Ara Ani irraan fuunis hin jedhe. Ati afaan kamis si gala? Sinamanu hin jedhe. Sinamanu. Si amanuu hin danda'u. Xayyib akkamitti amantaree isin amantu yoo namanne ishii yoo namanne isin amantu. Hin amanu ishii sin amanu maaliif hojii kana ishiin gowwoomfamteetti baasee. Ishiin gowwoomfamteetti Isin sitti himtee bara. manatti kan naa ibsite qarshii ta'a hin deebi'a qarshiin ishiin nyaatamte ijoolleen Isin ammanta ammas ngite isaan irraa ngati ngite moo? ishiin jalqabas gowwoomfamteetiin hojii kana keessa galtee nyaatamte ammas nu goyoomsa artate. Hin amanu ani. Hin amanu hin jedhe. Ani waan qabu sarraa fuudhan. Ani yaa'iin fedhu obboleetti. Ani sirraa nyaanne bireen kee. Ani sirraa nyaanne. Xayyib yaa'iin maali tu malee? Ani sumarraa qabee fuudha. Dhengatti sistem jedhamti. Kallattii kamiinuu qabee sirraa fuudha sumarraa. Anumoo Sumarraa. Hin deemtasi. maanni marate moo? Situun hojii ollaanii kana sossobee maal jedhee amansiisee galche. Sifu dhageessa. Ani siin jechaadha dhageessoti. Gatta'e sifu. Ani kallattii kamiin deemtasi. Asuma sirraa fuudha. Sifu maal ta'e? Waan barbaadaa ta'u sumatti hin deemtu sumatti kaffaltee fi deemtu. Sifu birrii natti argite moo? Anatti argite? Maallaqi isatti hin ergine. Ati wanta beektu hin qabdu callisi. Ati jalqabas gowwoomfamteetta si goyoomseera qarshii kee nyaateera. Inni sanaan alatti yoo bar kuma dhibbanaaf liqeessee jira bar. Haa liqeessu kanuma kee deebisee si liqeesse. Kanuma kee fudhatee si Sandura bar liqeesse. sandura bar. Eekoo hunno. Kanarraa fudhattee amansiisteetiin qarshii sana hundarraa nyaatteeti. Ani sin amanu. Kan ni nyaanne. Hattuu meeqa jira eeyyama baafatee hojjetaa jira sa'aatii kana. Anis gaafa duraa isatti hin farade beete waan jiru hundammoo ooyiraan laalee booda. Obboleessa maal ta'e? Hin barbaadu Ishee sin amma- jedhan. ishee maal fedhi? Anan barbaadu. Qarshii ishee asumatti kennitaaf. Ana kanaafi Sumarraan fuudha. koo fuudhu dhiira koo fuudhu. Sumarraan fuudhaan jedha. Dhiirummaa fudhatti. Inde Natti himtaa dhiirummaa koo. Situ natti himaa. boo adda baddu Kallattii sanaa yaadde siruma. Karaa humnaa ta'eenidha. Biyya kana keessatti eessattuu naalaan baatu sirraan fuudhaan qabeen. Maal fedhi? Kallattii kami sirraan fuudhaan. Wallee maal fedhi? Dhiisi rakkoo guddaa qabu mosiidha. Xiqqootas gabbaa. Maal nama fayyaan qabdu moo? Fayyaa qabaachuu dhiisa koo gaafan qabee sirraa fuudhu barta. Kootu fuudhu nuti dhiira koo fuudhu. Qarshii obboleettii kootii akkamitti akka sirraa fuudhu hin beektu. Koo deemas. Fannisee sirraa fuudha. Kooti moo? Ee Kootu fuudhu sifu shuf. Ishaan maaliin gochuu danda'a? Ana. Isaa irra rabbi sodaadha dhiisaa. Ishaan maaliin gochuu danda'a? Dhiisaa bakka. Maal namichi jechuun anis natti argite. Nyaatanii beeksisa kanaami bakka. Baga nyaatanii haa ta'u maallaqni sun naaf hin katabamne bakka baga bada dhiisi bakka. Obboleessa birrii bara. Harkadha bakka. Dhageessa ani amma akka keetiin birrii nama fida beekadhu. Birrii nama fida. fiddee sinii laatte maalaa ta'ure. Fiddee sinii laatte dafqitee dadhabdee biyya ormaatti. Ani isatti hin ergine maaliif nan dhageenya obboleessa kiyya? Isatti hin ergine. Isa miti kan si amansiisee hojii kana si galche. Amansiisee kana galche isa garuu inni nyaatamta. Si amansiisee taatan nam tokko qixxee bakka sammuu keessa qabeenya keessa hateera namni kun. Walumaa galatti. Akkasii miti anis bar gaafa duraa isatti hin farade. Eegammoo waan jiru hunda eegaan ilaalee booda. Dhageessa. Eegaan hunda naaf galee boodaan bar anuu bar tun jechuu jira. Ati maaliif lolta akkana? Xiqqootas gabbaay akka nama baratee teenyee haasuuf. Akka nama loltanii wal tumtanii wanti sitti Dhiifama qoy. Hoggoota akka singirsa qoy. Ani birrii namarraa dhimma hin qabu qoy. Singirsa qoy. Sifu garuu hojii keenya dhuu. Ani Yaasu maaliif akkasumaan jettaa waan jiru cufatti himeetiin jira bar. Akkaaniin gaafa duraati naaf ibsitee waan jiru hunda eegaan ilaalee booda tasgabbeetiin jira. garuu obboleessa garuu ayyaaniin fedhu akka ani hattuu miti. Ani nama gartee dalagatee bulu. Hattuudha Ana malee. kan bulaadha. Hattuudhaati. Ayyee. Qarshii namaa guurtanii hojii onlaayinii tettanii dubartii waan tokko hin beekne kutaa lama sadi hin baranne gojobsitaniitiin qarshii biyya arabaa ishiin teessee funaannatte nyaattaniitiin ani hattuu bitettaa. Shafuna dhagee koolaal. Laagartaa. Dhiifama waan feteleji. Waan feteleji. Waan feteleji. Kana gartaa laal. Sifu. Anamma shuf daarektila waan farangiidha hojjenna sun ilaal. Gartaa kana gartaa. Obboleessan kee yoo gartee wanni gartee amma haasa kun yoo hin galleef illee booda bubbuleen ni galaaf. Sif galachuu. Kana gartaa ilaal. Warri kun hundinuu warra nyaadhame ilaal. Gartaa ilaal. Kun hundi kan inni dabarsu birrii. Kun uzu duroodha ilaal. Ishee. Gartaa kana gartaa. Kun amma nuuf amma akka ragaan ta'u. Sababni isaa faranjii eessatti qabna ishee namitti kana eessatti qabna faranjuma kanaa taatu eessatti kan qabnee gaafachuu hin dandeenyu. Kun bilbilisiidha kana dubbisee yeroo. Ani maaf hin dubbisaa afaan maaliitiin dubbisaan. Afaan beektu. Jalqabas walii gallee hin beeknu faranjii faana akkamitti walii galan faranjii faana. Saniifuu ishee. Obboleessoon gaa afaan siigaluun gartee istiman jira.
Tole haa ta'u rakkoon qabu nan mala lolas barbaadee miti kanan dhufee qarshii obboleettii kootiiti kan ishiin dadhabdee nyaatamte kananii gaafachuudhaaf dhufee wanti kun si biratti hin taane yoo ta'e warroota nyaatame kana adda baafachuudhaaf dhugaa jiru adda baafadhee tanan sifaanas waan an godhu waan ta'eef bilbila isaanii warroota biyya keessaa naa kenna. Nan seenaa guruuppeettu kana seenee laanaa hundasaa kallattii kamiin qarshii kan akka ishiin nyaatamtes isinis maal akka hojjechaa jirtan hojii sobaaf dhugaa keessan asumatti adda baasee tanan kallattii biraa walitti deemnamti. Waan biraadha. Dhageessaa namoota gartee nyaadhame lakkoofsa isaanii sifiin kan. Namoota gaafata. Amma erga ishiitti ergite asumaan mana galee tan waa hunda cheegoodha. Isin beekti. Warroota nyaataman dabarsisa. Isin beekti. Isin guruppii kasiidha. Natti agarsiisee jira waa hunda. Haa ta'u rakkoo mana galee asumna shifa. Isaan gaafadhuutii bari baqa. Waan jiru isaan irraan qulleeffadha bakka nama sifaan haasaa dhaabeera. Kottuu kan deemna sifan. Bakka yesuus siifin bilbila. Kottuu lammata si nyaachuudhaaf immoo maal taateeti? Guys, siifuun arralee kunoo obboleessa ishiidha na fiddee dhuftee garuu ani birrii irraa hin nyaanne. Waan kana immoo istiimee ani gartee afaan isaan beekaniin gama hundaan gartee itti himan jiraachuu. Arralee gartee kunoo naatuu mudhaaf dhufee garuu dhumarratti hanga tokko galeefinsa hanga tokko gartee waan hubatee jira. Kanaaf immoo wal qabanii waliin deemanii jiranii waan kana booda illee waliin dhageenyaa jechuudha. Ani birrii isaanii nyaanne. Kan nyaate kabira. Ani ifuu gartee nyaadhameen jira. Namoota wajjin nyaadhaman akka gartee dubbisee dhugaa jirtu akka baru itti himan jiraachuu. Kan ammoo dubbisee dhugaa jirtu arguu danda'a. Dubbii sana gartee rabbiummaan gara tolatti haa oofu malee dubbii badduudha. Tolonti silaammaan tana isiin maqaa kiyyaan birriinatti ergitee yookaan immoo gartee ani isiidhaan galijee isii galchee silaa'ee ni malti. Garuu ani kanarratti gartee yaaduma isin dhuftee gartee naan mari'atte gartee isiidhaaf gartee ibsuudha malee wanni takkallee gartee kayinan gartee wanni kun gartee si fayyadaatee gali yookaan immoo narraan gali yookaan immoo birrii gartee natti ergee anas galcha wanni ani jeen hin jiru jechuudha. Ani riiskii fudhachuudhaaf namoota gartee na wajjin jiru ijoollee gartee an gartee itti amanu jechuudha. Ifiin gartee maallaqa irraa kafalee 150 irraa kafalee nama 9 ifiin gartee galchee jechuudha. Garuu isaan ammoo nyaadhamanii jiran. Kan nyaadhaman ammoo maallaqa hiyyaa jechuudha. Ani jalqaballee son beekutti riiskii fudhee balaa gartee dhufullee yoo kan jiru ta'e fudhee itti galchee jechuudha. Kan kanaaf isii ammoo fagoodhaa ta dhuftee yaada naan mari'atte yaada isiidhaa gartee ani akkuma gartee isii na gaafatti isiidhaaf deebise malee ani galii yookaan birrii natti ergee anas galchaa hin jenneen jechuudha. Kana wanni jiru amma gaa obboleessi isiidhaa guruppii gartee warroota gartee nyaadhama sanii isaanirraa gartee waan jiru dhugaa jirtu baree san booda yookaan dhufee dhiifama gaafata yookaan immoo walitti gartee saayibata wandeenya jechuudha. Akkasii koomenti barreessaadha. Rabbi khayra godha inshallah guys. Viidiyoo laakshar godha inshallah. Qaxxaa immoo waan ta'uu ni garraa jechuudha walumaanuu. Hangasitti waan ta'u walumaan garraa nagaan naaf tura viidiyoo laakshar godha. Yaada keessan koomenti jalatti barreessaa guys.